السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن خوجمتودا هردفتودا channel FM Technology. Nageenya rabbi bakka jirtan maratti isin haadha qabu jechaa arras viidiyoo takkaan isin qabadhee dhufee jechuudha. Viidiyoon kun akkuma thumbnail irratti agartan waa'ee kompiitaraatiin wal qabata. Kompiitara keessaa waa'ee appilikeeshina yookiin sooftiweera kompiitaraatiin wal qabata jechuudha. Appilikeeshina yookiin sooftiweera kompiitaraa yeroo jennu sooftiweera yookiin appilikeeshina tokkoon wal isin barsiisuu deemaa jechuudha. Yookiin akkaataatti daawunlood godhatanii isin garsiisuu deemaa jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Inni kun gaa akkuma beektan appilikeeshina yookiin sooftiweera baay'ee bareedaa akkasuma miidiyaaleen adda addaa gurguddaan addunyaadhaa ittiin hojjetan akkasuma baay'ee barbaachisaa kan ta'ee fi akkasuma kan namayyuu fayyada jedhee anilleen abdadhu saniin isinii qabadhee dhufe jechuudha. Maqaan isaa akkumaan durarra isiniif tuquu yaaletti maqaan isaa Adobe Photoshop jedhama kabajamtoota hordoftoota keenya. Kanaan isin wal barsiisuu deema nu hojii turaa isin jedha. San dura gaa kabajamtoota hordoftoota keenya osoo viidiyoo teenya itti seeniin chaanaala kana akkuma agaraa jirtan chaanaalli kun kan guddachaa jiru waan ta'eef subscribe godhuun nu cinaa dhaabbadhaa. Nutis viidiyoolee akkanaatii fi Adobe Photoshop hafeetan banachuu dandeessan jechuudha biroozara. Ani amma asiin Chrome bane. Erga kana naaf egaa kabajamtoota hordoftoota keenya asumaan itti barreessaa jechuudha. Maal jeetiin itti barreessaa? Get into PC jeetiin itti barreessaa jechuudha kabajamtoota keenya. Achi booda search yookiin enter jennaani. Akkuma agartan gaa liinkii jalqabarra dhufe kanatu hin kabajamtoota hordoftoota keenya. Get into PC download latest software kajoo kana 2020 takkaa jechuudha. Isa kana gizee kilik goone Adobe Photoshop jennee barreessina. Erga barreessina gaa kabajamtoota hordoftoota keenya go jennaan jechuudha. Akkuma agartan kana jechuudha. Adobe Photoshop kan bara 2022 duruun bahee jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Nuti immoo kan daawunlood goonu jechuudha kan bara 2020 takkaati jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kunoo isa kana akkuma agartan kana jechuudha. Asumaan kilik goonaa jechuudha. Erga kilik goone booda fuula kanaatu nu dhufa gaa. Akkuma agartan kunoo inni keessaa kana fakkaata. Maaliin isinii egaa baay'ee isin barbaachisa jee kan anilleen abdadhu jechuudha. Kunoo akkuma agartan kana kabajamtoota hordoftoota keenya. Asumaan gaa daawunlood jennaani jechuudha. Daawunlood gizeenyaan booda akkanatti nuuf fidaa jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Sakandii ammana keessatti daawunloodiin keessan ni eegalaa jira. Kunoo akkuma agartan gaa daawunlood naaw kajoo kana tuuyidanaa jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Mee guddisee isin agarsiisu. Akkuma agartan kabajamtoota hordoftoota keenya nuuf jalqabee jira jechuudha. Daawunloodiin keenya akkuma agartan as jala kana jalqabee jira jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Mee guddisee isin agarsiisu daawunloodiin jechuudha. Ani amma daawunlood godheetiin jira waan ta'eef akkaataa akkuma agartan nuuf jalqabee jira jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Daawunloodiin jechuudha. Ani amma daawunlood godheetiin jira waan ta'eef yeroo isin dhume akkaataatti install gootaniin isin garsiisaa jechuudha. Hayyeegaa san isin garsiisuudhaaf jalqaba osoo install hin goone dura wanta kaan isin garsiisuu barbaada. Asirratti akkuma if needed password jaa it's always I get into pc.com jetteeti itti galchitaa jechuudha yoo passwordis gaafate. Mee kana gaa walumaan laallaa jechuudha. Yeroo hedduu bakka kanatti wanni isin ibsuu barbaadu get into PC kanarraa Adobe yeroo daawunlood gootan passwordii isaa waa lama qofa. Tokko I get into pc.com taaka inni biraa ammoo
tokko lama sadii qofa jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Hayyee nuti immoo gosa biraatiin buusee jira waan ta'eef gosuma kanaa jechuudha. Paaswoordiin kiyya kanaa miti. Haa ta'u immoo paaswoordiin kiyya tokko lama sadii ja'a sanis isiniin garsiisaa jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Hayyee kana as keessaa baheetiin daawuloodii keessaan seenaa jechuudha faayil maanaajara keessa. Hayyee mee daawuloodii keessa gisee seennee akkuma agartan kana jechuudha. Get-into-pc.com Adobe Photoshop bara 2020 takkaa ja'a kabajamtoota hordoftoota keenya. Hayyee mee double click haa godhu. Akkuma agartan paaswoordii na gaafataa jechuudha. Paaswoordiin isaa egaa akkuma isiniin jee tokko lama sadii humaan jaananii achi booda enter yookiin okay hin jaanii jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Naaban egaa akkuma agartan kana jechuudha. Achi booda Adobe Photoshop kajoo kana keessa seenna. Achi booda setup X kajoo kana seenna double click goona kabajamtoota hordoftoota keenya. Achi booda ifiif extract godhaa jechuudha. Fixa jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya extract godhee jechuudha. Ifiif nu bana gaawulii osoo nuti wanta kan tuyine jechuudha. Akkuma agartan gaa kabajamtoota hordoftoota keenya banuu jira jechuudha. Yoo notification kareefu isin dhufe yes jettanii ni jechuudha. Akkuma agartan gaa installation jaa wanni biraa ta'uu hin jirtu jechuudha. Continue. Achi booda hamma inni install ta'uu eeyina jechuudha gaa. Hayyee gaa kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma agartan successfully install yaa fixanne gaa install nu ta'e jechuudha. Akkuma agartan gaa